Karabini akayata tahu tume galansa dabe wanyatu. Karabini akayata tahu tume galansa dabe wanyatu. Sana. Allatin gamoji oso dubbate urtumin galana afan bafate rabe lamiko awal chadabe sora bin sadare tahe abban lafa nabe nafasa sore alaga irajirata taka falate nafasarati kansiram bula kuni mabeti taka falate nafasarati ojjate bula kuni mabeti. Sana. Allatin gamoji oso dubbate urtumin galana afan bafate rabe lamiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo martinuu xiqqaa guddaan osoo hin jedhin guddoo jaarsaan haadholee fi abaabolee osoo hin jedhin akkam jirtan hundi keessanii ilmaan Oromoo marti jechuudha. Jirra kun hundis galata rabbii har'a dhimma ijoollee teenyaa Saudi Arabiyaa keessattuu dhimma warra ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa keessatti harka diina caaluun qabamanii ji'a torba caalaa achi keessatti hidhamanii jiraniif karaa dandeenyu waan dandeenyu sagalee toofiin har'aan illee amma dura kan hin laayivii seenee hin beekne har'a seenee jechuudha. Kana kan na godhe quuqamuma namni keenya yeroo rakkatu yeroo miidhamu arguu jalaa wanni nama miidhaatis hin jirtu wanni nama dhaga'amatis hin jirtu addunyaa kanarraa jechuudha. So har'a ilmaan Oromoo kumaatamaan akka jiranitti jireenya ofii irraa jijjiiruuf jireenya gadadoo keessa jiru kanarraa jijjiiruudhaaf har'a biyyaan baatti baqatanii biyyaan baasanitti akkasitti harka namaatti miidhamaa jiran. Kana osoo agarruu nuti ilmaan Oromoo keessattuu warri biyya keessa jiru ta'ee biyya alaa Suudiin alatti warri biyya alaa jiran hedduudha. Har'a yoo rabbiin kan sagalee teenyaan tutte isaaniif taanu tana dhagee nufillee dhagee ol fuudhee isaan saniifillee furmaata godhe hin beeknu. Kanaaf mee seenaadhaan akkuma seenneen ijoollee teenya sana miidhaa isaanitti jiran na caalaas beekuu dandeessanii hanga nam beekuus beekuu dandeessanii sanii olis beekuu dandeessan. So usnee ilaaluun kun furmaata hin ta'u. Usnee yoo ilaallee guyyaarraan dhuman guyyaarraan du'an hammachaa dhuftee guyyaarraan beeloo fi dheebochuun dhuftii achi keessatti haalli isaanitti jiran baay'ee nama gaddisiisa. Kuni namummaafuu waan silaa Oromoon alagaa biraaf godhu kanaaf sagalee tahuu dhabee callisuunis hin qabu. Hanga ammaa taane hanga irraa taane hanga isaan guyyaa isaan hidhamuu eegalanirraa eegalee sagalee tahaa ture Oromoon hundinuu. Garuu akki gaafa duraasanii fi akki ammaa waladda. Kuni lammii ofii cinaan qoftiin miidhamee cinaan qoftii wanni wanta jiruuf hin jiru. Kuni maaf yoo ta'e dhimma walitti dhimma sanaatiif isaan sanis gaafa akka amma itti jiran san ittiin dhufan dura achi ta'anii
karaa hundaan qabsoo gaggeessaa turan karaa hundaan qabsoo Oromootti hirmaataa turan waan danda'anii karaa hundaan godhaa turan har'a isaan immoo akkuma kaleessa qabsoo Oromoo keessatti hirmaachaa turan isaan sanii sababa qabsootiin illee osoo hin ta'in sababa namummaan nama dhaga'amtuuf isaan saniif sagalee taanee lubbuu isaanii san akka ilma Oromoo tokkotti akka barbaannu hunda ilmaan Oromoo gaafata. Kuni waan na keessa jiru waan uummata Oromoo miliyoona 60 olii keessa jirudha. Kanaaf usnee ilaaluu hin qabnu Oromoo. Yoo usnee ilaalle hin beekamu akki isaanitti jiran isaanii hin beekamu. Akki mootummaan sayyaadus hin beekamu. Akka mootummaan kunis yaadu hin beekamu. Osoo mootummaa irratti wanni takka wanni guddaa wanni nuti jechuu silaa irratti eeguu hin qabne wanni guddaan tokko mootummaa irratti eeguu hin qabnu. Maaliif yoo ta'e mootummaan gaafa duraa isaan achi keessa akka ari'amanii fi akka achi keessa miidhaman kan godhaa ture mootummaa kana. Maaliif yoo ta'e mootummaan kun dhala ilma Oromoo hin barbaadu addunyaa kanarraa barbaachisuu barbaada ilmaan Oromoo karaa hundaan biyya keessattis baqachiisee rakkichiisee ajjeesee tumee hidhee saamsisaa jira ilmaan Oromoo harka alagaatiin jechuudha. Har'a immoo ilmaan Oromoo kana dheefa kana jalaa baqachuudhaaf biyya tanaa deemee biyya san jirullee akka achi keessa hin jiraanne akka isaan jireenya ofiillee hin jijjiirreef dhiibbaa karaa hundaatiin itti godhaa achi keessatti akka hidhamanii midhaan hin seenneef qonqoon wanni dhugan bishaan hin seenneef bishaan bira dabalatee daabboon takkittiin isaan kanneen ibsan kadhaa meeqaan akka kan namaa jirtu nama iyyuu beeka kana. Kanarratti osoo arginu mootummaa kanarratti eebbannee wanni teenyuu hin qabnu. Oromoon nuti yoo waliif hin aduunne namni ol jee nu laalu hin jiru. Namni nuuf quuqamee immoo bishaan nutti qabullee hin jiru. Numaatu du'aa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hundinuu please akka uummata kanaaf sagalee taanee wallahi lammii teenya kanaaf akka sagalee taanee isaan kana waraabuun jira. Kanaaf hundi keessan jechuun hin jirra. Sagaleen teenya yoo xiqqaattee isaan sanillee furmaata fiduu baattu isaan sanilleen akka nyaanni sanii fi bishaan sanilleen iddoon ciisisaalleen argamuuf godhuu hin dandeenye jeetii yaada. Sagaleen teenya tagamtaadhaan waa godhuu dandeessitu jechuudha. Tanaaf osoo gamtaa kanaan sagalee taanee fi lammii teenya kan achi keessa daramaa jirtu waan gaariidha jeetii yaada. Isinirrallee beekee isinirrallee hubatee osoo hin ta'in kun yaada kooti. Maaliif eedamma fakkeenyaaf mucaan baatii torbaaf achi keessatti dhukkubni itti dhufesan onneen achi keessa dhootee gisee akkasitti lubbuun isaa dabartu. Hangam takka nama dhaga'amu hangam takka namni Oromoo ta'e hundinuu ni quuqama. Quuqamni san immoo nama dhaga'ama. Mucaan illee du'eessan jechuun waan hedduu laphee nama dabsuuti. Waan hedduu namatti dhaga'amee emotion osoo achi jiraachuu osoo hin ta'in osoo kan dandeenyu ta'e galgala takka hin bulan garuu hin dandeenyu maal kuunare. Har'a immoo sagalee teenya tagamtaa kanaan yoo akkasitti lafaa kaane namoota achi keessa dhukkubsatan haadholee shamarran ijoollee xixiqqoo fi abbootii namoota gurguddaa jechuudha. Abbootii keenya warra achi keessatti dhukkubsatan sanilleen akkaataa itti yaalaman takka ammoo gama hospitaalaatti illee akka geeffaman godhuu hin dandeenye jee yaada. Yoo sagalee keenya kanaan isaan saniif sagalee taane jechuudha. Karaa hundaa yoo dhiibbaatti godhuu dandeenye akkuma amma dura namoota waa xiqqishoo galchanii waa xiqqishoo bishaan sanitti akkasanitti furmaata fiduuf hin danda'an jeetii yaada. Kanaaf walirratti ilaaluu haadhiifnu walirratti yoo ilaalle numaatu miidhama numaatu karaa keessaa hin baane takka hallayyaa keessaa hin baane keessa seenee hallayyaa san keessaa booda ol baasuun rakkoo waan ta'eef walirra ilaaluun lammiin teenya miidhamaa jirti. Lammiin teenya biyyaan baa jirtu miidhamaa jirti. Biyyaan baa keessatti namni ati Oromoodha jee ol jedhee ilaaluun jiru. Biyyaan baasan keessatti namni immoo deebi'ee lammii biyya tanaati jeessi miidhee faayidaa isaanii qofaaf sun faayidaa isaanii san eega sirraa bahatan moodosi darban faran sajjeessan. Kana hoo nuti hoo
hanga yooma kanatti darbamaa ajjeefamaa fi reebamaa fi achi keessatti akka sareen hin taane ta'aa fi hangas jiraachaa akka hanga yooma akkasitti jiraanna. So kana waan jiruuf uummanni keenya ummata kana uummanni keessattuu kan biyya alaa jiru namoota gurguddaa qabna. Alhamdulillah namoota gurguddaa jajjabaa kan sagaleen isaa bu'aa buusuu dandeessu qabna. Kanaaf yoo ummata kana ijoollee teenya lammii teenya abbootii keenya haadholee teenyaa fi daa'ima dhaloota qubee ganaa amma lafaa ta'ee boru biyya tanaaf bu'aa guddaa buusu. Kanaaf yoo sagalee taane hedduu takka nutifillee waan nama gammachiisu illee lammii teenya sanillee baraaruuf illee boru seenaan sin dagattu nama dagattu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo marti wanni takka wanni jedhamu uummanni Oromoo marti kan biyya keessattis biyya alattis ta'ee ilmaan Oromoo karuma fadheenuu fixaa jiru mootummaa kana. So sababa na caalaa ni beektan jedhee yaada. Yoo akka sababatti kan furannu ta'e osoo sababa yoo kan jettan ta'e ifamaa yoo kan sababa jettan ta'e gaafa dura isaan hidhaman san galcha ture ilmaan Oromoo jechuudha. Gaafa dura isaan achi keessatti ajjeefamuu reebamuu eegalan san galcha ture. So kana hin goone isaan nu galcha jennee isarratti dhiifnee doonii teenya hin jiru. Osoo isarratti abdachuu baannee har'a hin galfanne jechuudha karaa deemnu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo martiin ijoollee kanaaf dhiisnee ilaaluu hin qabnu. Namni wallahi dhugaa yoo kan barbaannu ta'e namni guyyaa takka miikaa uffatee buluu danda'u hin jiru. Garuu isaan ji'a torba guutuudhaan miikaa uffatanii daabboo takka sanuu yoo fatara harkatanii nyaatan laaqana yoo harkatanii nyaatan so hiraata harkatanis ni nyaatan jechuudha. Saniin jiraachaa jiran jechuudha. Baatii torba guutuu kuni miikaa namni guyyaa tokko saa 24 saa 12 uffatee buluudhaaf akka ni ulfaata hedduu ulfaata jechuudha. Kanaaf isaan baatii torba guutuu miikaa sana uffatanii achi keessatti jiraachaa jiran jechuudha. Kuni akka nama tokkootti akka lammii takkaatti nu dhagahamu qaba jechuudha. Kanaaf ani waan jiru hin beeku maaf yoo ta'e hedduu takkaan rifanne hedduu takkaan natti dhagahame jechuudha. Kanaaf yaalamitoo irratti usnee ilaaluu hin qabnu. Kanaafuu karaa dandeenyu waan dandeenyu isaan saniif sagalee yoo taane gaariidha nuuf gaariidha jeetii yaada. Kanaaf itti wal jennee gamtaan taanee wal taanee waan tokkoon irree takkaan akkasitti lammii teenya kanatti miidhamaa jirtuuf sagalee haa taanu. Maaloo irratti usnee ilaaluu hin qabnu. Kuni booda nama miidha. Erga nama miidhamoo kanachi jiru sanis lammii teenya dhiiga keenya karaa nurraa dhaquu hin qabu. Karaa nuti sirraa deemuu hin qabnu. Nuti waliif gaachanummaa keenya san kan mirkaneessu immoo gaafa isaan miidhaman san cinaa dhaabbanne isaan saniif rakkoo san keessaa baasneedha jechuudha. Inna kanaaf jechuudha isaan san hedduu takka sagalee barbaadan hedduu takka rakkoo san keessaa barbaadan hedduu takka miidhaa san keessaa barbaadan. Kun immoo miidhaa san keessaa bu'uun ammas uummata Oromoo biyya keessatti rakkachaa jira yaani rakkoorraa rakkoo dabalachaa boo'icharraa boo'icha dabalachaa jiraachuu jiru. Kana irratti kan osoo mul'achaa jiru achittis akkanatti uummanni Oromoo kubaatamaan akkasitti rakkatee baqatee dhukkuba baqatee santuu jiraachuu dadhabee akkanatti jiraachuu jiru. Kana usnee ilaaluun maal faayidaa qaba? Faayidaa hin qabu. Kuni nuuf miidhaadha. Boru seenaan nu gaafata. Boru seenaan qalama gurraachaanii galmee seenaarra boqotamaa jechuudha. Ana osoo arginu usnee waan biraa jala hin deemuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf yeroo kanillee yoo uummata kana lammii teenya kana rakkoo kana keessaa baasuudhaaf tattaafannee gaariidha jennee yaada akka nama takkaatti. Kanaaf hedduullee dubbachuudhaaf laayivii kana hin seennedha. Hedduullee laayivii kana seenuu beeku har'a naaf kan dursaatii. Kanaaf walitti deebina inshallah. Waan hundaafuu lammii teenyaaf
sagalee haa taanii waan joorratii waan xiyyeeffatee deeqaan saseenaa jee yaadii seenee galatoomaa.